Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota miidiyaa Kiilolee. Qophii keenyaan odeeffannoo wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Jaal Gammachuu Abbuuyyii hooggansi nagaa jechuun dhagahame. Yeroo gara yerootti tarkaanfii gootichi raayyaa ittisa biyyaatiin dadhabaa kan dhufe gareen shororkeessaa 5 hooggansa dabalatee hidhattoota hedduu du'aa fi madoon dhabuun beekamaadha. Kunis hooggansii fi hidhattoonni hedduun akka abdii kutatan gochuudhaan kumaatamatti kan lakkaawwaman karaa nagaa filachuun galuun isaanii ifaadha. Jaal Gammachuu Abbuuyyiis haala jiruun abdii kutannaa olaanaa keessa galuudhaan yeroo dheeraadhaaf callisuu filatee turuun isaa beekameera. Karaa nagaa harka laachuu Jaal Boonaa Barii hordofuun Jaal Gammachuu Abbuuyyiittis xalayaa nagaheera jedhu erguusaa odeeffannoon miliqee bahee ni mul'isa. Jaal Gammachuun xalayaa marruuf ergeen ani kana booda dhukkubsadhee waan jiruuf hooggana garichaa ta'ee itti fufuu hin danda'u jechuun dhagahame. Kunis marruutti dubbii cittoo irratti fanxoo jedhan itti ta'uudhaan garichi kana booda deebi'ee ka'uu akka hin dandeenye ifatti mirkaneessee jira. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabadhaa. Galatuma.